بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إسلاما بك غرا جرتانو أكم جرتو نغا كيساني النغا كوتي قلت ربي الحمد لله ربي نغرا نغاو بغا نغاو لتريبين سنين جدا أكاسوما وردفتوني من تابرا أشاما أكم جرتو نغا كيساني نغاني ربي بك جرتانو تيوندو مكيساني فبايتو سنين جدا guyyaa irraa kana barnoota kutaa arfaffaatiin walitti deebinee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kiyya isiniin jedha. Egaa namoonni haaraan gara chaanaalii kanaa dhuftan like, share, subscribe gochuudhaan akka maatii keenyatti dabalamtanu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kiyya isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu barnoota kutaa tokkoffaa haga sadaffaa waan garaa irratti akka dabarsine ni yaadattu. Lola kutaa sadaffaa irratti waa'ee lola Uhudiiti. Guyyaa irraa kana immoo kanuma wal qabatu qabadhee dhufeen jira. Garuma barnoota keenyaatti isin dabarsaatii introo kana booda walitti deebina. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Egaa gaafiif deebiin kan koo akka armaan gaditti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Namichi ergamaa rabbiirraa sallallahu alaihi wasallam dilluu gaalaa kaa'ee isaanii salaatutti jiru maqaan isaadha eenyu jedhama? Namichi dilluu gaalaa isaanii salaatutti jiru morma isaaniirra kaa'e sun eenyu jedhama jedha gaafii tokkoffaan maqaan isaadha. Kan isaadha Utbaa ibn Rabi'aa jedhama jechuudha. Gariin immoo Qudeer ibn Saabitis ni jedhanii garuu an akkanitti baradhetti Utbaa ibn Rabi'aa jedhama jechuudha. Namichi dilluu gaalaa morma isaaniirra kaa'ee isaanii salaatutti jiru jechaadha. Gaaffii lammaffaa. Guyyaa lola Uhudii namichi ergamaa rabbii dhiiksee maqaan isaadha eenyu jedhama? Namichi gaafa lola Uhudii ergamaa rabbii rukutee jennaan fuula isaanii dhiigna sirra yaa'ee maqaan namicha sanaa eenyu jedhama? Maqaan isaadha. Deebiin Abdallaa ibnu Qama'aa jedhama jechuudha. Namichi guyyaa lola Uhudii ergamaa rabbii rukutee fuula isaanii dhiiksee adda isaanii kana rukutee dhiiksee Abdallaa ibnu Qama'aa jedhama jechaadha. Maqaan isaadha. Gaaffii sadaffaa. Guyyaa lola Uhudiidhuma sana guyyaa isaan rukutamanii dhiigni isaanii lolo'ee dhiigni isaanii lafatti hin bu'u lafatti hin nammu jedhee dhiiga isaanii sana dhuge maqaan sahabaa sanaadha eenyu jedhama? Guyyaa lola Uhudii sana sahabaa keessaa kan dhiiga isaanii sana dhugetu jira. Sahabaan sun maqaan isaa eenyunni? Kan dhiiga isaanii guyyaa sana lafatti hin nammin jedhee dhuge jechuudha. Biin Maalik ibnu Sinaanaa jedhama jechuudha. Maalik ibnu Sinaanaati kan dhiiga isaanii dhuge guyyaa lola Uhudii dhiigni isaanii lafatti hin dhangala'in jedhee ka dhuge Maalik ibnu Sinaanaati jechuudha. Achumaan ergamaan rabbii dhiigni kan koo dhiiga isaatiin walitti dabalamee nama kana ibiddi jahannamillee hin gubu jedhanii ammas immoo nama duuniyaa irratti jiru gara isaa ilaaluun kan namatti tolu ilaaluu yoo feetan gara Maalik ibnu Sinaanaa ilaala jedhanii ergamaan rabbii ammas immoo gama warra jannataa ilaaluu yoo feetan gara Maalik ibnu Sinaanaa kana ilaalaa jedhanii jechaadha. Gaaf rahmani rabbii isaan irraa hajiraatu sallii sarratti buusuun dagatina sallallahu alaihi wasallam. Gaaffii arfaffaa. Gaaffii arfaffaan rabbiin guyyaa kamiin dura uumee jedha. Amma gara guyyootitti adda barree jira. Rabbiin guyyaa kamiin dura uumee jedha. Rabbiin guyyaa guddaa uumee jechaadha. Rabbiin guyyaa guddaati jechaadha. Guyyaa rabbiin dura uumee jechuudha. Guyyootan keessaa guyyaan jalqaba uumame guyyaa guddaati jechaadha. Rabbiin gaaffii shanaffaa. Rabbiin dachee guyyaa maalii uumee jedha? Rabbiin dachee kana guyyaa maalii uumee? Gaaffii shanaffaan.
deebiin guyyaa guddaatiif guyyaa wixataa uumee jechaadha. Rabbiin dachee kana dachee ammarra jirru kana guyyaan ni uumee guyyaa guddaatiif guyyaa wixataa uumee jechaadha. Gaaffii jaaffaa beelladoota dachee kanarra jiranu beelladoota hayawaanota dachee kanarratti argamanu guyyaa maalii isaan uume? deebiin guyyaa kibxataatii fi guyyaa roobii isaan uume jechaadha. Guyyaa kibxataatiif guyyaa roobii beelladoota dachee kanarra jiranu isaan uume jechaadha. Gaaffii torbaffaarra geenya jiranatti fakkaata. Gaaffii torbaffaan Rabbiin samaa'ii guyyaa maalii uume jedha. Rabbiin samaawaata guyyaa maaliitii kan inni uume? deebiin guyyaa jimaataa guyyaa kamisaatiif guyyaa jimaataa uume jechaadha. Rabbiin samaa'ii fi guyyaa samaawaata guyyaa kamisaatiif guyyaa jimaataa uume jechaadha Rabbiin. Gaaffii 8ffaa irra geenya jirra. Namichi ammas seenaa ergama Rabbiitti deebinee jirra. Namichi morma rasuulaa hudhe maqaan isaadha eenyu jedhama? Namichi morma ergama Rabbii sallallahu alayhi wasallam hudhe maqaan isaadha eenyu jedhama jedha. deebiin Uqbaa ibnu Muhiit jedhama jechuudha. Namichi morma ergama Rabbii hudhe Uqbaa ibnu Muhiit jedhama jechaadha. Gaaffii 10ffaa ergamaan Rabbii akkamitti dhiqamanii guyyaa gara fuula akhiraa deemanuu akkamitti dhiqamanii jedha. deebiin uffataan dhiqamanii jedhani. Ergamaan Rabbii kan isaan dhiqaman uffataanii jechaadha. Gaaffii 11ffaan qaamni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam eega isaan du'anii booda namni dhiqe eenyu jedha. Erga isaan du'anii booda namni qaama isaanii dhiqe eenyu jedha. deebiin Aliyyi ibnu Abi Xaalib, Abbaas ibnu Abdul Muttalib, Qaasim ibnu Abbaasii jechuudha. Namoonni ergama Rabbii dhiqan isaan kana sadanii jechaadha. Gaaffii 12ffaa 12ffaan Aliyyi ibnu Abi Xaalib, Abbaas ibnu Abdul Muttalib, Qaasim ibnu Abbaas warra dhiqanii jechuudha. Ergamaan Rabbii kan isaan bilisoomsan immoo warra bilisoome keessaa Fadiil ibnu Abbaas, Usmaan ibnu Zayd, Shaqraan gabra rasuulaa sallallahu alaihi wasallam bilisoomse kan tahedha jedha. Abbaasiif ijoolleen isaa lamaan qaama rasuulaa asiifachi qaqqabaa turanii jechaadha. Yeroo isaan dhiqamanuu asiifachi olii gadi qaqqabaa turanii jechaadha. Ijoolleen Abbaas lamaanii jechaadha. Usmaanii fi Shaqraan immoo bishaanitti buusanii jechaadha. Abbaasiniif Shaqraan immoo bishaanitti buusanii Aliyyi ibnu Abi Xaalib immoo qaama isaanii dhiqee jechaadha. Kan dhiqe Aliyyi ibnu Abi Xaalibii jechuudha. Warri kaan bishaanitti buusaniifi jechuudha. Maqaan abbaa isaanii Muhammadii, maqaan isaanii Muhammadii, maqaan abbaa isaanii Abdallaadha, haati Aminaadha jechuudha. Gaaffii 13ffaa hojii isaan yeroo jalqabaa hojjetan maa inni jedha. Ergamaan Rabbii jalqaba wanni isaan hojjetan maa inni? Yeroo duraatiif tisee re'eetii jechuudha. Re'ee tissaa turanii jechuudha. Jalqaba re'ee tissaa turanii erga dardaroomanii immoo naggaadee daldala turanii jechaadha. Boodarra immoo nabiyyi Rabbii kan xumuraatii jechuudha. Akirul Anbiyaa'idha isaanii. Egaa xumura nabiyyootaati jechaadha. Xumura irratti immoo ergama ta'anii ergamanii jechuudha gara ummataatti. Akka lakkoofsa faranjiitti bara 571 dhalatanii Rabiul Awwal guyyaa 12 keessa dhalatanii jechaadha. Ergamaan Rabbii akka lakkoofsa faranjiitti bara 571 tti dhalatanii jechaadha ergamaan.
Rabiul Awwal guyyaa 12ffaa keessaa jechuudha. Gaaffii 14ffaan duuti isaanii hijiraa meeqaatii jedha. Duuti isaanii hijiraa meeqaatii? Ebiin hijiraa 11 guyyaa 12tii du'anii jechaadha ergamaan Rabbii. Isaanii dhaloonni isaanii Makkaa jechuudha. Makkatti dhalatanii umurii isaanii irraa hanga waggaa 53 Makkaan turanii jechuudha. Waggaa 53 hanga waggaa 53 Makkaan turanii waggaa 53 haga waggaa 63 immoo Madiinaan jiraatanii jechaadha. Egaa walumaa gala umurii isaanii waggaa 63tti addunyaa kanarraa galanii nageenyi fi rahmanni Rabbii isaanirra jiraatu sallallahu alaihi wasallam. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Rashaad Tuubii jalatti argamtanuu barnoonni kiyya guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa Rabbiitti naa tura. Viidiyoo kana immoo like, share, subscribe gochuudhaan akka maatii keenyatti dabalamtanuu kabajaaf jaalala isin gaafadha. Dogongorri yoo jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Nagaa Rabbiitti naa jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.